Yooyi ashamaa kam jirtu nagaaf jaalala waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii baga nagaan gara YouTube channel kanaatti dhuftani. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Poolisiin Keeniyaa Paastariin Biraan hordoftoota amantaa gara jabeessa barsiisuudhaan himatamee to'annaa jala oolee jira. Manni maree ministeerota wixinee baay'ata mootummaa federaalaa kan bara 2016 biliyoona 300.65 akka ta'u murteesse. Gocha namoota dirqisiisanii dhabamsiisuu Itoophiyaa keessatti dabalaa jiru hatattamaan dhaabbachuu qaba. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa hidhamaan Isqeel Obombokoo Oderee qorattoonni reeffa miseensota waldaa oduu gammachiisaa idil addunyaa dabalataa argatanitti Paastarii waldaa sanaa Sool Maakenzii yoo xiqqaatee namoota 100 amansiisee beela'anii akka du'an himatama. Odeeroo amantaa hundee qabu lallabuun himatamee bataskaana isaa kibba bahaa Keeniyaatti argamutti lakkoofsi namoota du'anii lakkoofsi isaa hin murtoofne. Odeeroo paastar giddugala kadhannaa jireenya haaraa fi waldaa Maavunii Kiliifii Kaantirii keessatti argamtudha. Qindeessituun naannoo qarqara galaana Keeniyaa Roodaa Oonchaa akka jedhanitti hidhamuu Odeeroo himannaa du'a bataskaanaa keessatti raawwatameen kan mana reeffaa fi dhaabbilee biroo keessatti gabaafame waliin wal qabata. Tarkaanfiis fudhannee gara fuulduraatti wiirtuu kadhannaa cufneerraa jedhanii Oonchaan. Kanaaf wiirtuun kadhannaa cufameeraa kan achi keessa tures akka qulqullaa'ee uummataaf dhaamsaa fi odeeffannoo kennaa jirra. Barreessaan kaabinee biyya keessaa Keeyitii Kindiik akka jedhanitti namoonni 100 ol ta'an kamisa darbe bataskaana keessatti boolla keessa kan turan yoo ta'u qorannoo isaanii irratti poolisii gargaaraa jiru. Aangawoonni namoota meeqa bataskaana keessatti akka du'an yookaan sababa du'a isaanii hin gadhiifne. Odeeroon dinqii hojjedha jedhee kan ture si'a ta'u waldaan isaa namoota abdii kutatanii kubsatanii hedduu akka hawwatu amanama ture. Dubartiin mana amantaa addaa ta'ee kan Odeeroo hoogganamuu dhaqamtee tokko VOA'tti akka himtetti dhimmoota sooma ilaallatan hin dhageenye garuu achitti namoota baay'ee dadhaboo ta'aniif akka fayyan abdii qaban argitee jetti. Abukaattoon Odeeroo bakka bu'u Jaared Magoloo gaazexeessotaaf akka himanitti aangawoonni hanga ammaatti lallaba kana irratti himannaa akka hin banne dubbata. Qondaaltota waliin haasofneerraa isaanis hojii isaanii hojjechaa jiru jedhanii Magoloo qorannoo gochaa jiru waan deemaa jiru nutti himu. Odeeroon hidhamuu isaa kan raawwatame erga aangawoonni bosona Shaakaa Hoolaa keessatti awwaalata jumlaa saaxanii torban tokko booda yoo ta'u miseensonni waldaa oduu gammachiisaa idil addunyaa beela'anii of ajjeesanii. Pool Maakenzii beelaan du'uu hordoftoonni isaa Yesuus Kiristoosiin akka wal argan kan taasisu ta'uu lallabuu isaatiin hidhaa keessa jira. Qorattoonni akka jedhanitti paastarichi himannaa hundee jabeessuu fi shororkeessummaa akka isa mudatu himamee jira. Ogeessi seeraa Naayiroobii keessa jiraatu Oemenzaa akka jedhutti Daayirektarri Abbaa Alangaa uummata lallabdoota kana irratti murtii cimaa argachuuf dhimma cimaa dhiyeessuu qaba. Staandardiin ragaa dhimmootaa yakkaa shakkii madaalawaa ol waan ta'eef Maakenzii yookaan Isqeel yakkamaa ta'uuf DPP'n ragaa bishaan hin dandeenye qabaachuu qabaa jedhanii. Kana keessatti namoonni du'an hedduun kan hirmaatan yoo ta'u dhimmi tokkoon isaa ofuma isaatiin murtaa'a. Gama himachuu ragaa walitti qabuu himannaa qopheessuu bakka yakki itti raawwatame adeemsuu fi dhimma gaarii gara mana murtiitti dhiyeessuun dhimma baay'ee wal xaxaa ta'edha. Dhaabbileen nageenyaa Keeniyaa manneen amantaa fi paastaroota barumsa balaafamaa lallaban fi namoota fayyadaman irratti tarkaanfii fudhachuu dhabuu isaaniitiin komatamaa turani. Akkasumas bosona Shaakaa Hoolaa bakka hordoftoonni Maakenzii irraa caalaan isaanii du'uuf deeman keessatti lubbuu baraaruuf suuta socho'uu isaaniitiin himamu. Oomamtii akka jedhanitti mootummaan sochii iddoowwan waaqeffannaaf barsiisa isaanii hordofuu jalqabuu qabaa jedhani. Mootummaa nama Maakenzii yookaan Isqeel qofaa irratti osoo hin taane waldoota biroo hedduu irratti kanneen isaan ayyama kennan kanneen tajaajila baay'ee ajaa'ibaa ta'ee fi waan akkasii gaggeessaa jiran irratti qaccee cabsuu qaba jedhani. Ombaatiin miidiyaa hawaasaa irratti arguu dandeessu. Namoonni waldaa dhaqan illee bilbila isaanii qofaa yoo raasan maallaqni gara bilbila isaaniitti dhufuu ni jira jedhama. Waan baay'ee nama kofalchiisuu fi gowwummaadha. Kanaafuu mootummaan yoo cimsee itti hojjete
nama amantii uummata baay'ee hin amanne irratti fayyadamaa jiru hunda irratti tarkaanfii fudhachuu qaba. Guyyoota 7 darban keessatti yoo xiqqaate reeffi namoota 100 bosona Shakahoolaa keessatti qoratamee ba'eera. Akka fannoo diimaa Keeniyaa barbaacha reeffaa fi namoota lubbuun hafan dabalataa naannoo qarqara galaanaatti itti fufee waan jiruuf ammallee namoonni 350 ol achi buuteen isaanii dhabameera jedha. Manni maree ministeerota wixinee baajata mootummaa federaalaa kan bara 2016 birrii biiliyoona 801.6 akka ta'uu murteesse. 801.6 akka ta'uu murteesse. Manni maree ministeerota walgahii idilee 21ffaa irra geggeesseen wixinee baajata mootummaa federaalaa kan bara 2016 irratti mari'atee murtee dabarseera. Haaluma kanaan baasii idilee mootummaan federaalaaf birrii biiliyoona 369.6, baasii kaapitaalaaf birrii biiliyoona 203.9, deeggarsa naannoleef birrii biiliyoona 214.7, deeggarsa galmoota misooma itti fufiinsa qabu hojiirra oolchuuf birrii biiliyoona 14, walumaa galatti birrii biiliyoona 801.6 ta'ee mana marichaaf dhiyaatee jira. Manni marichaa labsii baajata mootummaa federaalaa kan bara 2016 irratti marii bal'aa erga taasisee booda mana maree bakka bu'oota uummataaf akka darbu sagalee guutuun murteessee jira. Gocha namoota dirqisiisanii dhabamsiisuu Itoophiyaa keessatti dabalaa jiru hatattamaan dhaabbachuu qaba. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa gocha dirqiin dhabamsiifamuu enforced disappearance erga yeroo dhiyootii as Itoophiyaa keessatti dabalaa jiru ilaalchisee ibsa baaseen mootummaan gocha humnaan butamuu kana dhaabsisuuf tarkaanfii barbaachisu hunda akka fudhatu, namoonni achi buuteen isaanii dhabaman hundi hatattamaan akka hiikaman, gochoonni raawwataman irratti qorannoon guutuun gaggeeffamee itti gaafatamummaan fi haqni akka mirkanaa'u gaafatee jira. Koomishinichi gocha dirqiin dhabamsiisuu erga yeroo dhiyootii as Itoophiyaa keessatti dabalaa jiruu fi dhimma namoota haala hidhaa isaanii osoo hin beekamin hidhaa keessa jiran ilaalchisee magaalaa Finfinnee, naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti odeeffannoo sassaabaa turuu ibsee jira. Koomishiniin kun komii fi yaada magaalaa Finfinnee fi naannoo Oromiyaa fi Amaaraa irraa argaman irratti hundaa'uun gochoonni humnaan dhabamsiisuu hedduun akka raawwataman mirkaneessuu beeksisee jira. Yeroo baay'ee miidhamtootni ajaja mana murtii malee mana, bakka hojii fi daandii irraa hojjettoota tika mootummaa siviilii fi uffata uffataniin qabamanii erga gara bakka hin beekamnetti geeffamu. Gariin guyyoota 7 yookaan ji'ootaaf dhokfamanii akka deebi'an kan gabaafame yoo ta'u, kaan ammoo hanga ammaatti humnaan dhokfamanii jiru. Miidhamtoota kunneen keessaa muraasni yeroo qabaman yakkaan barbaadamaa akka turan akka itti himame gara waajjira poolisii idileetti geeffamanii booda achi buuteen isaanii kan dhabame yoo ta'u, gariin isaanii osoo hin himamin humnoota nageenyaatiin dhabamsiifamanii jiru. Akka ibsa kanaatti naannoo Oromiyaa keessa yoo xiqqaate namoonni 7 godinaalee adda addaa irraa humnaan achi buuteen isaanii dhabamsiisuun kan gabaafame yoo ta'u, irratti hordoffiin taasifamaa jira. Isaan keessaa jiraataa godina Wallagga Lixaa aanaa Gobbuu Sayyoo ta'e tokko ni argama. Namni kun waxabajjii 2027 hiriyoota isaa 3 waliin poolisii aanaatiin qabamee erga hidhamee booda waxabajjii 16 hidhamtoota kaan irraa adda bahee gara buufata poolisii magaalaa Naqamteetti akka geeffame maatiitti kan itti himame yoo ta'u, guyyaa sanaa kaasee garuu eessa akka jiruu fi haalli isaa hin beekamne.